akka keetti hin jiru akka keetti hin jiru kanidhaa namaa furu kanaan dura sin turre ani jaani nagarre keessa namaa kan beeku ansi malee hin beeku kanaaf ansi weeddisa barakoosi waaqessa akka keetti hin jiru kanidhaa namaa furu kanaan dura sin turre ani jaani nagarre keessa namaa kan beeku ansi malee hin beeku kanaaf ansi weeddisa barakoosi waaqessa Waaqayyooni galateeffadha Waaqayyooni galateeffadha arjumaansa bara baraani garaaniisa barbaadan gammadanii Waaqayyooni galateeffadha Yesuusini galateeffadha arjumaansa bara baraani garaaniisa barbaadan gammadanii baroota darbaanitti nutti taatetta guyyoota darbaanitti nu hirkiseetta hammeenyi barichaas homaa nu miine si qabaachuu keenya guddaa gammanne baroota darbaanitti nutti taatetta guyyoota darbaanitti nu hirkiseetta hammeenyi barichaas homaa nu miine si qabaachuu keenya guddaa gammanne galata gochaan kee Yesuus nutti baay'ata galata gochaan kee Yesuus nutti baay'ata baroota darbaanitti nu taatetta guyyoota darbaanitti nu hirkisteetta hammeenyi barichaas homaa nu miine si qabaachuu keenyaan guddaa gammanne galata gochaan kee Yesuus nutti baay'ata galata gochaan kee Yesuus nutti baay'ata Halleluuyaa gooftaa dur ergamoota kee filatteetta har'as harka keenya bal'ifnee gooftaa si eeggannaaf amaanne Yesuus si eeggannaaf amaanne si eeggachaa jirra gooftaa hafuuraan nu guuti har'a si eeggachaa jirra gooftaa hafuuraan nu guuti har'a hafuura qulqulluu yaa gooftaa dur ergamoota kee filatteetta har'as harka keenya bal'ifnee gooftaa
si'eegganna amaanne Yesus si'eegganna amaanne si'eeggachaa jirra gooftaa hafuuraan nu guuti har'a si'eeggachaa jirra gooftaa hafuuraan nu guuti har'a hafuura qulqulluu yaa gooftaa dur ergamoota kee filatteetta har'as harka keenya bal'ifnee gooftaa koo si'eegganna amaanne Yesus koo si'eegganna amaanne si'eeggachaa jirra gooftaa hafuuraan nu guuti har'a si'eeggachaa jirra gooftaa hafuuraan nu guuti har'a. Hallelujah. Hallelujah. waaqeffannaa ammasitti fufnee ammas hin faarfannaa. Hafuura qulqulluu kunnaarratti bu'ii dheebuu lubbuu kootii hawwii koo ilaalii siif hin danda'ama laphee koo jijjiirii jaalala isa dhugaa na keessatti uumii siif hin danda'ama laphee koo jijjiirii jaalala isa dhugaa na keessatti uumii hafuura qulqulluu kunnaarratti bu'ii dheebuu lubbuu kootii hawwii koo ilaalii siif hin danda'ama laphee koo jijjiirii jaalala isa dhugaa na keessatti uumii siif hin danda'ama laphee koo jijjiirii jaalala isa dhugaa na keessatti uumii hir'ina koo beekta kan na barbaachisu laphee koo samada si kan fayyisu harki kee yaa Yesus hundumaaf qoricha koot na qaqqabadhu har'as al tokkicha hafuura qulqulluu kunnaarratti bu'ii dheebuu lubbuu kootii hawwii koo ilaalii siif hin danda'ama laphee koo jijjiirii jaalala isa dhugaa na keessatti uumii siif hin danda'ama laphee koo jijjiirii jaalala isa dhugaa na keessatti uumii adeemii miila koo yaadii kun dubbadhu guutuu namummaa koo ulfina keef godhu bara jireenya koo siif akkan jiraadhu fiigicha koo fixe fuula kee akkan argu hafuura qulqulluu kunnaarratti bu'ii dheebuu lubbuu kootii hawwii koo ilaalii siif hin danda'ama laphee koo jijjiirii jaalala isa dhugaa na keessatti uumii siif hin danda'ama laphee koo jijjiirii jaalala isa dhugaa na keessatti uumii waan gaarii isa yaadu isa kan raawwadhu hojii wangeelaatiif akkan tattaafadhu lubbuu kan badaniif dhimmi akkan kadhadhu Yesus na dammaqsi ija kan godhadhu hafuura qulqulluu kunnaarratti bu'ii
dheebuu lubbuu kootii hawwii koo ilaali siif hin danda'ama laphee koo jijjiiree jaalala isa dhugaa na keessatti uumee siif hin danda'ama laphee koo jijjiiree jaalala isa dhugaa na keessatti uumee hafuura qulqulluu kunnaarratti bu'ee dheebuu lubbuu kootii hawwii koo ilaali siif hin danda'ama laphee koo jijjiiree jaalala isa dhugaa na keessatti uumee siif hin danda'ama laphee koo jijjiiree jaalala isa dhugaa na keessatti uumee. Hallelujah. Hallelujah. Yesuus gochaatti na goote kanaan dura inni irraanfadhu yeroo hundaa fuula koo dura jira immoo fa'uu yeroo yerootti sinaara dhibba kee kanaaf galatan si galcha gaafa hundumaa. Gooftaa Yesuus gochaatti na goote kanaan dura inni irraanfadhu yeroo hundaa fuula koo dura jira immoo fa'uu yeroo yerootti sinaara dhibba kee kanaaf galatan si galcha gaafa hundumaa. Araarri kee akka burqaa bishaaniin cinneedha odeesseen fituu lakkaa'ee dhumuu baay'ee baay'eedha. Waan argee kan na qaqqabe dhugaan odeessa harka abbummaa kee na gargaare dhuma basaa. Gooftaa Yesuus gochaatti na goote kanaan dura inni irraanfadhu yeroo hundaa fuula koo dura jira immoo fa'uu yeroo yerootti sinaara dhibba kee kanaaf galatan si galcha gaafa hundumaa. Bitaa mirgaa koo ilaalee yommuu nama dhabee harka kee argee utuu hin badiin dhufee na qaqqabee. Humna dhabee gugumaa dhaabbachuu yoo dadhabee jireenya koo ateetu baatattee dhaabachiftee. Gooftaa Yesuus gochaatti na goote kanaan dura inni irraanfadhu yeroo hundaa fuula koo dura jira immoo fa'uu yeroo yerootti sinaara. Dhibba kee kanaaf galatan si galcha gaafa hundumaa. Akka hojii kee hubachuun namaan danda'amu ogeessa ogummaa isaatiin bira ga'uu hin danda'u. Jaalala keef tola kee gaatiinsaa hin argamu akkasumatti galanni guddaan siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus gochaatti na goote kanaan dura inni irraanfadhu yeroo hundaa fuula koo dura jira immoo fa'uu yeroo yerootti sinaara dhibba kee kanaaf galatan si galcha gaafa hundumaa. Gooftaa Yesuus gochaatti na goote kanaan dura inni irraanfadhu yeroo hundaa fuula koo dura jira immoo fa'uu yeroo yerootti sinaara dhibba kee kanaaf galatan si galcha gaafa hundumaa. Dhibba kee kanaaf galatan si galcha gaafa hundumaa. Ameen. Waaqayyo guddaa galateeffannaa. Warri boodarraan dhuftanis baga nagaan dhuftan siniin jennaa nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu. Amma buleessi keenya Mikaa'el galeera. Galeen Mikaa'el. Baga nagaan dhufte siniin jennaa sinis. Maqaan waaqayyoo inni eebbifame haa ta'u. Ameen. Ameen. Ameen.
si hafuura qulqulluu iddoo kana dabarsiinsiif kenna. Hallelujah. Tarii siloo yaa gurraacha uffadheen galee immoo xinnoo ishee akka ho'aa ta'e jennaan tiishartiidhaan hin dhiyaadhe. Nama kan biraa miti anumadha. Warri duraan na argita. Rakkoon qaba kana gaan dhufte. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Garuu isin fuulli keessan naaf haaraadha. Kanaan dura isin argeeraani wallaayini. Tarii hin argine taatu. Kuni immoo Hin argine ta'a. Okay, isinii wajjin jalqabaaf inni wal baragaa tarii namni haaraas yoo kana keessa jirate maqaan koo Mikaa'eliin jedhama. Hojii wangeelaa hojjechaa as biyya Hoolaand keessan jiraadha. Abbaa manaa haadha manaa tokkooti ijoollee 3 qaba. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Faarfannaa guyyaa har'aa isin faarfattanitti baay'ee gammadaan ture. Jalqaba irratti immoo onlaayiniidhuma amma haalli jiru qindaa'utti faarfannaan ta'e tokko nuuf filatamee ture. Inni rakkate si waama. Inni dhibame si waama. Kottu ijoollee kee gargaarii jedhanii faarfatichi. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isinillee dheebuu Hafuura Qulqulluu qabaattanii faarfachaa turtanii. Waa'ee Hafuura Qulqulluu faarfachuun amma yeroo si'anaa irraanfatamaa jira. Waa'ee sanaa irratti barsiisa ta'e tokko qopheessitaniin ture ji'oota darban sanaa. Waa'ee kanaa yaadaa ture waa'ee Hafuura Qulqulluu. Amma garuu sana irratti akkana haasa'u miti Hafuurri Qulqulluu keessa koo kan fidu. Mata duree ta'e tokko irratti walii wajjin sagalee Waaqayyoo ilaalla. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mee ergiin kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbisee booddee kadhata gabaabaa isaa ergii godhannee booddee Waaqayyoo irraa walii wajjin dhageenya. Mee Waaqayyoo ergaa akkamiitu isinitti dubbatee jaallattoon al tokko tokko utuu Waaqayyoo kallattii kanaan natti dubbatee jennee eegganna Waaqayyoon. Dheebuu akkamii akkasiin qabdanii, dhibee akkamii akkasiin qabdanii, kallattii akkamiirratti Waaqayyoo isiniif mul'ate akkasiin feetanii hin beeku. Kiristoos Iyesuus ati biyya lafaa keessaa akkati isaan baaftuuf siin kadhadhu. Akkati biyya lafaa keessatti isaan eegduuf malee jedhe. Dhibeedhuma kana keessatti nu dhiisee deeme Kiristoos Iyesuus. Biyyi lafaa bu'aa ba'ii baay'ee qaba gaataa alaala. Isa keessatti akka nuyi dabarru Kiristoos Iyesuus waa'ee sanaa nuuf kadhate. Battaluma Kiristoos Iyesuusiin fudhannuutu gara mootummaa Waaqayyootti yookiin uumama haaraa taanee biyya lafaa kanarratti mul'annatu ta'e baay'ee akkam gaarii ture obboloota. Namoota gidiraan illee waan tokko dhiphinni tokko akka nuti hin dhagahamne godhee uumamuma haaraa lafa kanarratti Kiristoos Iyesuus uumatu ta'e garuu akkas miti. Reziistaansii rakkinaa akka nuyi qabaannu Waaqayyoo hin barbaanne gidiraama keessa akka nuyi darbinu fedha Waaqayyooti. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Har'a garuu tarii wanta baay'ee faallaa isin yaaddan irratti haasa'uu nan danda'an ta'a. Ani jajjabummaan qaba Waaqayyo irraa waa tokko dhaga'ee jennaan. Mee jalqabaa maalirratti akkan dubbachuu koorraa dura sagalee Waaqayyoo walii wajjin ergi dubbifannee booddee mata duree isin tarii hin eegne tokko isinitti himuu nan danda'an ta'a. Ilaa kana jedha. Raajii Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 16 hanga 18tti ergiin dubbisee booddee gaatuun beekin waama tokkotti bu'ame ta'a. Ergiin kutaa macaafa qulqulluu keessaa utuun nama tokko argamu lallabee natti tola. Warumti duraa sun duraan beekna. Ilaa kunoo akkana jedha. Wal ilaalaa haasofna rakkoon hin jiru. Xinnoo ishee natti hin gaddiitu wantan miti. Ilaa akkana jedha. Kaameeraa garuu rakkoon hin jiru. Ilaa akkana jedha. Kana irratti Misaaqiif
Abaagoon mootichaaf deebisanii yaa Naabukadnezar waa'ee kanaaf nuyi deebisii kennuu iyyuu nu hin barbaachisu. Oolchuu yoo ta'e immoo Waaqayyo keenya inni nuyi waaqessinu ibidda boba'aa keessaa nu oolchuu hin danda'a. Harka kee keessaas nu hin oolcha. Yaa mootii yoo kana fedhuudhaaf baate iyyuu nuyi waaqayyoolii kee akka hin waaqeffanne bifa fakkeenyaa warqee irraa hojjetame ati dhaabdeef akka hin saganne beeki yaa mootii jedhan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Gidiraaf dhibee nu mudaterraa nu oolchuudha yoo fedhuu baatellee inni Waaqayyoodha. Mata duree jedhu irratti dubbadha. Isinii galeeraa mata dureen koo gidiraaf dhiphina nu marserraa nu oolchuun yeroodhaaf fedhiisaa miti yoo ta'e illee inni Waaqayyoodha. Mee hin kadhanna. Amanamaadhaaf tolaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenya guddaa goonee si galateeffannaa maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Si jaallanna. Jireenya keenya guutummaatti dabarsinee siif laanna. Jireenya keenya irratti waan nuyi qabnu keenya gaa'ela keenya irratti hojii keenya irratti waan nuyi biyya lafaa kanarraa qabnu jennu hundumaa irratti siinsi moosifanna. Lafa nuuf ta'ee jirutti lafa nuuf hin taane keessatti illee gidiraa hedduu keessa darbine illee du'illee yoo nu mudate dhukkubi sammuu keenya gararraa ta'e illee yoo nu argatee fi ati waaqayyummaan kee jireenya keenya keessatti hin jijjiiramu. Ati waaqa ganama keenyaati. Ati waaqa ijoollummaa keenyaati. Ati waaqa Isiyaaq, waaqa Daani'el, waaqa Abrahaamidha. Maan kee hin jijjiiramu. Bara jireenya keenya guutuu yaa Waaqayyo siin gaggeeffamuudhaaf sitti hirkanne. Bara jireenya keenya guutummaatti nu gaggeessi. Fiixaan ba'umsa biyya lafaa kana irratti nuuf laata. Gidiraan biyya lafaa kana keessa jiru nu moo'ee harka nu laachisiisin. Sitti akka nuyi dugda keenya galagashannu nun godhin. Yoo dhuma du'uun illee nu barbaachisa ta'e fannoo kee jalatti nuuf wayya. Ilma kee gooftaa Yesuusiin ayyaanni kee biyya lafaa kana irratti nuuf baay'atu. Hafaa yeroo keenya hundumaa irratti ulfaadhu maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin ameen. Wanta isin dinquu dhuga ba'umsa ta'e tokko isinitti meesanii gara ergaa kootiitti darba. Waggoota hedduu darban dura maatiin ta'anii dhukkubsatanii haadhi tokko dhukkubsatanii baay'ee hiramanii baay'ee garmalee dhukkatanii sireetti galan naqanii. Dubartiin kun magaalaa Gimbii keessatti baay'ee beekamoo turan sababa ta'eef keessumaa immoo tokko qabu. Mucaa isaan qaban kun Pheenxee gaafa inni ta'u Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaatii gaafa inni ta'u isaan immoo Ortodoksii keessatti baay'ee nama kabajamoo turan sababa ta'eef namni kun gaafa inni pheenxee ta'u maatiin isaa hundumtuu itti gufatani. Haa ta'u iyyuu malee immoo inni cicheedhuma Kiristoosiin jaalala isaa beekee itti fufee gooftaa waaqeffachuu itti fufee. Booddee jalaa utuu inni gooftaatti akkasiin jiraachaatti jirudha. Hirmeensaa dhukkuba akkasiidhaan qabamanii kan isaan sireetti galan. Yoo Waaqayyo dhukkuba kana keessaa na fayyise ani gara gooftaa keessanii kana nan dhufaa jedhanii. Abdii laatanii jaartiin kun hin yaadamu hin eegamus ture. Maaliif ulfina guddaa qabu magaalaa biyya sanaa amantii Ortodoksii biyya sanaa keessatti. Jaartiin garuu ittuma fufaniyyuu hin dhukkubsatan. Raajoliin dhufaniitii Waaqayyo akka isaan fayyisu isaanitti dubbatu turan. Ilmi isaanii kunis guddaa baay'ee gammada ture. Maatiinis warri dhaga'an hundumtuu isa kanatti baay'ee gammadu turan. Wanta isin dinqisiisu jaartiin kun hin dhukkubsatanii booddee jala akkuma dhukkubsatanii jiran sanatti darbani.
hindu'ani. Gurbaa kanatu waaqayyi boo'icha kanarratti baay'ee egaa gimbiin biyyatti afeera jettanii iyyaadanii gaafa iddoo sanarratti ilaaltanii namni hundumtuu galagalee dhufeera. Warra Pheenxee keessaa hin hafne, warra Ortodoksii keessaa hin hafne, namni hundumtuu magaalicha keessa jira namni jedhamu hundumtuu waaqayyi kanarratti gaafa dhufu gurbaan kun sagalee isaa ol kaasee boo'a ture. Boo'icha inni gaafa sana boo'eetu natti dhaga'ama. Amma yeroo kana sagalee waaqayyoo gaafa inni jiru. Yaa waaqayyo na qaanessite jedha sagalee isaa ol fuudhee. Yaa waaqayyo na qaanessite shan keessaan cabee jedhe iyya. Uummati baay'een utuu isa dhaga'u. Kiristaanonni iddoo sana jiru baay'ee lapheen keenya hin caba ture. Guddaatti hin gaddina turre waa'ee kanaatti. Maaliif kun ta'uu danda'eessa jedhu ilaalaan ture. Raajiin dubbatame sunillee yooma kallattii biraadhaan madaalee namni kun lakkii waaqayyo biraa ta'uu danda'a, waaqayyo biraa miti ta'uu danda'a jedhellee madaaluudhaaf yeroo hin qabaanne. Amma isa kan qaanessa waaqayyodha. Yaa obboloota koo biyya har'aa sagalee gabaabaa ani isinitti dubbadhu waa'ee isa kanaa irratti. Yeroo tokko ammas waan ta'e tokkotu dhalate. Magaalaa Naqamtee keessatti tokkotu waaqayyo waan addaa ta'etti dubbata ture. Akkuma isin beektanii Museen biyya lafaa kanarra gaafa nu deddeebi'aa ture. Namoota warra kaanitti abjuudhaan inni itti dubbadha. Garbicha koo Museetti garuu fuulaa fuula inni itti haasa'a jedha ture. Waaqayyo akka Museetti namanni haasofsiisee darbe biyya lafaa kana keessa eenyuun illee akka hin qabaanne macaafa qulqulluu dhugaanuuf ba'a. Garuu ammallee immoo gaafa ni kennaa ayyaanaa namoota tokko tokko wal bira qabnee madaallu sirriidhumatti waaqayyo harkaa fuudhanii kan dubbatan ergaa isaan dubbatan akka Saamu'eeliin ergaa isaan dubbatan kan lafa hin buune namoonni tokko tokko jiru. Kanaanis waldaa kiristaanaa hedduu biraatti kabajaa kan argatan nama akkasiitu jira ture. Namni kuni mul'ata waldaan kiristaanaa waggaa waggaatti mul'ata isheen baafattu tokkollee yoo isheen baasuu hin barbaaddi yoo ta'e nama kanaan mari'atti wanta isin dinqisiisu waggaa sanaaf waaqayyo maal akka gochuu barbaade karaa gurbaa kanaaf fida ture. Namni kun baay'ee garmalee dhibamee gaafa dhukkubsatu waldaan kiristaanaa gaddi cimaa keessa galtee isa kanarratti waaqayyo waa'ee kanaa maal jedhase jedhuuf የነቢያት ጉባኤ kan jedhaman walitti qabamanii dhiyaatan. Waaqayyo ani nama kana nam fayyisa dinqiidhaan ni kaasa jedhee dubbata ture. Namoonni baay'een mucaan gooftaatti na guddiste tokko lamaan sadan darban keessatti illee galtee akka isheen nu tajaajiltuuf yaallee intarneetii ishee didee tokko baay'ee gooftaatti gooftaan nama tajaajiltu mul'ata waaqayyo biraa dhugaa waan ta'e nama dubbatu tokkotu jirti. Raajiin kun hundumtu gaafa haasa'amu keessa isheetti fudhachuu hin dandeenye isheen sana. Garuu immoo akkamittiin namni kun hundumtu raajii akkasii utuu isaan haasa'anii faallaa kanaa akkamittiin dubbachuu danda'a jettee baay'ee keessa isheetti of qortee of ilaalte. Raajiin warri jedhaman kabajamoo warri ta'an hundumtu sin fayyisa jedhu haasa'u turan. Garuu wanta sin dinqisiisu booddee jalaa ija jabinaan waaqayyo akka isheen haasoftutti dubbate. Waaqayyo akkana jedha nama kana du'aan hin sassaaba jedha. Gubbaan kun kan inni du'u guyyaa gaafa akkas akkasii ganama keessaa sa'aatii 9 irratti sassaaba jedha waaqayyo jettee. Maannoo baasii yaabbattee Addis Ababaa deemte firoota ishee bokkee. Wanta sin dinqisiisu guyyaa gaafa isheen jettee sa'aatii gaafa isheen jettee sana irratti sun hin darbe. Gaafa raajii sana dubbattu garuu dhagaadhaan illee ishee rukutuudhaaf ta'aniiru wanta sin dinqisiisu. Bakka hundumtuutti galagalee akkamittiin kana dubbatti ittiin jedhanii raajootii warri ta'an nyaachuudhaaf ta'an wanta sin dinqisiisu gurbaan sun garuu du'aan darbe. Maaliif akkan dhuga ba'umsa baay'ee kana haasa'u hin beeku. Sadaffaa tokkoon isin taasaa. Gabaabaadha ergaan koo sababa ta'eef. Bar tokkooti ilaa meetiin hin beektiin nama gadaa jedhamu tokkotu suuqii guddaa tokko naannoo mana isaaniitii qaba ture. Akka fibra suuqii isa durii tokko hin beektu yoo ta'ee fi akka sanaatti tarree taa'aniitii dhaabbatanii bitu mana isaarraa. Namichi kuni
Sukkaara yeroo fidu ashaboos yeroo fidu baay'ee gatii xinneesseeti gurguraa guyyaa guyyaatti immoo Finfinneedhaa galaaf inni baay'ee nagaduu irraati baay'ee buufatarraa kan hafe waan xiqqoorraa waan baay'ee hin buufatu. Kanaaf namni akkuma sarree dhaabbatee bita mana isaarraa. Nama baay'ee ortodoksii keessatti baay'ee kabajamaa ta'ee gaafa ni dhukkubsatee jedhuti namni kun gara gooftaatti as dhufee gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaatii godhatee fudhate. Ani immoo keessa koo ani egaa waa'een Kiristoos Yesuus jaalalli Kiristoos Yesuus baay'ee keessa kootii danfa sababa ta'eef guyyaatti nama 100 galalaadhaaf waa'ee Kiristoos Yesuusiin karaarra deemee dhugaa ba'anan oolaan yoo xiqqaate nama 100. Namni kuni keessumaa namoonni magaalaa keessa jiran gaafa gooftaa fudhatan anatti as fidu maaliif baakgiraawundii babbadaa keessaan dhufe sababa ta'eef namoota akkasii qabuun anaaf baay'ee salphaadha. Nama kana natti kennanii hin dhukkubsate egaa gara gooftaa battalanii dhufee jiru kanatti baay'ee dhukkubsatee sireetti gale. Ani egaa amantii ani ittiin akka inni fayyuuf kadhadhu obboleettii koo kana fuudhee dhaqeetanii kadhadhaaf. Amantii ani gaafa amantiidhaan waa tokko godhu waan tokkotu hin galagale eetanii kadhadhaa wanta sin dinqisiisu tokko waan manni dhaabbatee jiru waan diigamu natti fakkaata waan kamiyyuu fuula koo duraa waan kufu natti fakkaata amantii akkasiin qaba gaafan kadhadhu. Keessumaa namni kun gaafa inni fayyee jedhu immoo ortodoksonni baay'ee nama kanaan qabatanii achi as deebi'aa jiru sababa ta'eef fayyinni isaa kun namoota baay'ee gara Kiristoositti achi as fidasa jedhu waldaan kiristaanaa laphee akkasiidhaan guutamtee jirti. Ani egaa fayyina namicha kanaadhaaf gaafan kadhadhu obboleettiin kun kadhadhuun ittiin jedheen isheedhaan itti aansitti kadhadhu jennaan lakkii namicha kana waaqayyo nan sassaaba naan jedhaa naan jettu. Hudheetan hin qabadheen illaa kadhannaa keessattidha namni jiru uffatee jira. Hudheetan akkasitti qabadheen kun ergaan kun waaqayyo biraa miti amma dafiiti isa kana afaan kee qabadhuuti achinarraa ba'ee ani akkaataan itti kadhachaatti jiru koosinitti himuu hin danda'u. Amantii koona keessatti asii gadi wanni goote bishaan natti naqxe ta'aati ilaala. Hudhee qabadheen gadi baase kan kadhannaa kootti fufee akkamittiin kana jettaa ittiin jedheen booddee jala. Dhiifa manaaf godhi waaqayyo mul'ata keessatti ampoolii tokko natti agarsiisaa jetti. Ampooliin akkuma ni beeknu asii gadi ifa miti naan jette asii gadi manaaf akka inni lafa dukkana akka inni nuuf ibsuuf asii gadi ifa miti naan jette eeyyeeni jedheen. Ani garuu immoo ampooliin utuun asii ol ifuun argaa yaa waaqayyo kun maalidha jennaani namicha kana nan sassaaba naan jedhee. Gadda ani gaddeessinitti himuu hin danda'u namni kun du'aan darbe. Obboloota koo amma gaa sagalee waaqayyootti deebina. Wanta isin dinqisiisu Isaaq Abdinaagoo namoota jedhaman namoota baay'ee ogummaadhaan beekamoo ta'an Naabukaadiraatsoor bara aangoo isaatii keessatti maal jedhee namoota ogummaadhaan guutaman beekumsaan namoota guutaman Israa'el keessaa barbaadaa naa fidaa jedhamanii jaroonni bebbeekamoo ta'an kun akka isaan Naabukaadiraatsooriif biyya biraa keessaa filatamanii gara Baabilooniin akka isaan dhufan macaafa qulqulluu dhugaa nuuf ba'a. Dhugaatiin inni dhugu keessaa akka isaan dhuganiif nyaata filatamaa inni nyaatu keessaa akka isaan nyaataniif sadarkaa olaanaattis waggaa 3 isa kanaan ergii sooramanii booddee biyyoota garaagaraa keessatti taayitaa gurguddaa akka inni kenneef macaafa qulqulluu dhugaa nuuf ba'a. Naabukaadinaatsoor namoota waaqayyoo tolfamaa waaqeffatan keessaa isa tokkodha sababa ta'eef namni kun maal godha isinitti fakkaate guyyaa ayyaanaa ta'e tokko irratti dhumdhuma 60 kan asii ol dheeratu dhumdhuma 6 ammoo kan akkas bal'atu warqeerraa kan hojjetame waaqa tolfamaa guddaa tokko bara mootii isaa keessatti biyya isaa keessatti iddoo baay'ee olaanaa tokko irratti kabajachuudhaafiti akka aarsaan isaaf dhiyaatu sagadi waaqa tolfamaa kanaaf dhiyaatu beektota biyya isaa keessa jiran hundumaa namni tokko hin hafne biyya isaa keessa. Kanaaf sabi jiru hundumtuu yaa'ee guyyaa gaafa kanaatti waaqa tolfamaa jiru kanaaf akka isaan sagadaniif labsiin ba'e. Isaaq Abdinaagoos warroota kana keessaa warra tokko dhagaa. Isa kana gochuun isaaniif dirqama isaaniif. Kanaaf sabi hundumtuu gaafa isaan dhiyaatan keessumaayyuu immoo warri biyya geggeessan warri taayitaa gurguddaa isa biratti qaban biyya isaa keessaa bulchitoota warri ta'an
ogummaadhaan sadarkaa gaggaarii warri qabatan kun isa bukkee hiriiranii Naabukadnezar marsanii sagada kana akka isaan dhiyeessaniif dirqama isaanii ture. Egaa meeshaan muuziqaan hin hafne wantooti garaa gaafanni sagalee muuziqaan akkasii gaafa dhaga'amu namoonni kun hundumti keessan gadi bujjettanii waaqa tolfamaa kanaaf akka sagaddan inni jedhu labsiin ba'e. Inni isa kana hin goone immoo abidda keessatti akka inni darbatamu labsiin ba'e. Wanta isin dinqisiisu haala akkasii kana keessatti namoonni hundumtuu asii gadi bu'aniiti waaqa tolfamaa kanaaf sagadu turan. Garuu jaroonni kun immoo mootiin Naabukadnezar bukkee jiru sababa ta'eef jaroota warra filatamoo biraa hundumaa keessaa hafaniiti dhaabbatanii gaafa isaan hafan mootiinis haa ta'u namoonni iddoo sana keessa jiran gadda cimaadhaan rukutamanii akkamittiin aarii cimaan itti dhaga'ame Naabukadnezaritti namoonni akkasii mootummaa kee keessatti taayitaa akkasii kan qaban waaqa tolfamaa ati keessa kanaaf sagaduu didan gaafa jedhan mootii kanatti akka isaan dhiyaataniif itti himame. Sagadaa ittiin jedhee jala muree isin itti hime. Yoo isin kana hin gootan ta'eef abidda dachaa 7 si dabalamee kunoo boba'aa jira. Isa silaarra dachaa 7 akka inni boba'u ta'eera. Isa kana keessa darbatamtanii buutu. Isa kanaaf filannoon kan mataa keessaniif. Isa kana hin gootu moo hin gootan ittiin jennaanidha. Haasaan inni silaa kan isaan jedhan akkasittiin jedhaniin. Kanarratti Shaaraaq, Miisaaq, Abdinaagoon mootichaaf deebisanii yaa Naabukadnezar waa'ee kanaaf nuyi deebii si'i kennuu iyyuu nun barbaachisu. Oolchuu yoo ta'e immoo jala muriitii bari. Oolchuu yoo ta'e immoo Waaqayyo keenya inni nuyi waaqessinu ibidda boba'aa keessaa nu oolchuu hin danda'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hallelujah. Harka kee keessaa nu hin oolchu yoo ta'e immoo irra deebi'anii mootummaa isaatiif kabajaa kenna. Yoo harka kee keessaa nu hin oolchu yoo ta'e immoo yaa mootii ati waaqeffattu gaafa si oolchu duwwaa Waaqayyo miti inni. Amen. Gaafa si oolchu gaafa maatii kee du'a jalaa oolchu duwwaa miti inni Waaqayyoon kan inni ta'u. Irratti walii hin gallu akka inni cabsees hin galu nan beekaan Ermiyaasin akkanattiin jedhe Waaqayyo akka ati buqqistuuf akka ati diigduuf akka ati balleessituuf akka ati garagalchituuf ijaartuuf akka ati dhaabduufan jedhe maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoo isa diigu hin diiga keessa keenya. Isa ijaaru immoo in ijaara maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf yeroo tokkoon akka hin godhe. Tajaajila koo keessatti dhuga ba'umsan baay'isa. Anutu haasofnu yeroo keessan baay'ee hin fudhadhu. Ani maatii dhuma koo keessatti meetiinis hin beekti. Namoota gara gooftaa dhufan keessaa isa jalqabaadhaan. Bara 1983 ijoollee ta'ee gara Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu kootii godhadhee kanan fudhadhe. Isa booddee hafuura qulqulluudhumaan hin guutame isa silsilaa haasa'aa turtanii yerooma sana keessatti bara ani gara gooftaa dhufe sana keessatti keessumaa waldaa guutuu wangeelaan shaakala ishee hin beektu waldaa guutuu wangeelaa yookiinis wangeeliin yoo shaakala ishee hin beektu ta'e waa'ee guutamuu hafuura qulqulluu keessatti iddoo olaanaattidha kan waldaa sana keessatti labsamu. Namni tokko Kiristoos Yesuusiin fudhatee jennaan hafuura qulqulluudhaan guutamuun oopshinii miti. Miti kun bakka Kiristoos Yesuusiin namni fudhatee jennaan hafuura qulqulluudhaan guutamuu isa taanudha borgadamaadha. Kanaaf shaakala akkasii keessan galee Kiristoos Yesuusiin fudhatee hafuura qulqulluu guutameera. Inni itti aanu an hojii wangeelaadhaaf ba'uudha bakka kanan barbaade yaani. Fedhii guddaatu keessa kootti namme. Kanaaf immoo hojii wangeelaa kana hojjechuuf gara baadiyyaa deemuutu naaf ta'a. TTI dhaqeetanii hin dorgome.
TTI kanan barbaadu fi bara 83 gaa kudha lammaffaa fi maal jedhee rizaaltiin kan sanaaf naa ta'u jira. Inni fedhiin kun ni guddaa egaa dhaqee TTI keessa galeetan dhaqee wangeela lallabuudhaan fedhii isa kanaadhaan keessa koo guutameera. Kanammoo Waaqayyo ana dura dhaabbachuu hin qabu. Fedhii gaariidha kun. Fedhii qajeelaadhas kun bu'aa irraa buufachuuf hin barbaade miti an kana. Hundumaa keessaa immoo inni kaan alatti ba'ee an fedhiin koo wangeela dheedetan adda baaseera sagan kooti. Inni kun immoo karaadha naaf. Dhaqeetan gaafan dorgomoo anarra ga'eeti warri kaan hundumtuu fudhatamanii anarra ga'ee dhaqee dhaabbatu. Akkasin jedhee Waaqayyoon እግዚአብሔር ሆይ አንተ አታለልከኝ እንድትኝ jedhee Waaqayyoon. Na goomsite ati እንድትኝ jedhee Waaqayyoon. Waaqayyoon nan goomsine. Waaqayyoon nan goomsine isa caaluu naaf eegaa turerraa kana fe maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Aarii guddaa keessan gale maaliif hojii wangeelaa waamicha kootti maaliif ati gufuu taatan jedhe Waaqayyoon. Wanta sin dinqisiisu Waaqayyootti waamicha kootti gufuu ta'e miti. Isa caalu isan sanarra naaf wayyaa Waaqayyo ilaaleeti malee maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amen. Egaa inni isaan ammatti hin jedhani isa kanadha Naabukaadnezoriin. Isa kanatti hin jedhani yaa mootii akkuma sila siniin jedhe. Yaa mootii ittiin jedhani. Nu hin oolche harka kee keessaa nu hin oolcha yaa mootii. Yoo kana fedhuudhaa baate iyyuu nuyi waaqayyoolii kee akka hin waaqeffanne. Bifa fakkeenyaa warqee irraa hojjetame ati dhaabde kanaaf akka hin saganne beeki yaa mootii ittiin jedhan maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amen. Billaa dura dhaabbannee jira. Abidda dura dhaabbannee jira. Kuwachuu dura dhaabbannee jira. Isa kana immoo Waaqayyoo nuyi waaqeffanne isa oolchuu danda'udha. Isaa hin beeknu isa kana keessatti maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amen. Kana keessaa ooluu fi kana keessaa ooluu dhiisuun filannoon isaa kan Waaqayyooti. Kana lamaan keessaa garuu isa tokkodha. Yoo oolchuudhaa baates inni Waaqayyoodha. Amen. Yoo inni hin oolchu ta'es yoo inni oolches yoo inni hin oolchu ta'es inni Waaqayyoodha jedhan maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hallelujah. Guyyaa har'aa garuu isati dhaabde kanaaf nuyi hin sagannu ittiin jedhanii. Amen. Wanta sin dinqisiisu bakka silayyuu murtaa'aadha. Abiddi dachaa torba boba'eera. Namooti baay'ee irree ciccimoo warri qaban jaroota kana darbatanii abidda keessa akka isaan buusan kutaan macaafa qulqulluu dhugaa nuuf ba'a. Isa sana hin dubbadhu agaam taanee isa jiru. Mee kutaa macaafa qulqulluu keessaa waan kan biraa isinitti dubbadheetaniin gara guduunfuu yaada koo guduunfuutti dhufa. Iyyoobiin hin beektu karaa ba'aa namoota jiran hundumaa keessaa Waaqayyoon kan sodaatudha jedha sagaleen Waaqayyoo. Nama Waaqayyoon sodaatu nama tolaa akkasii. Karaa ba'aa biiftuu biyyoota namoota jiran hundumaa keessaa namni akkasaa Waaqayyoon sodaatu hin jiru jedha macaafa qulqulluu. Nama kanatu yeroo tokko ergamoonni fuula Waaqayyootti walitti qabaman. Ergamoota fuula Waaqayyootti walitti qabaman kana keessaa inni tokko seexana ture. Akkamittiin abidda Waaqayyoo lafa teessoo Waaqayyoo kana keessa akka inni ergamoota duukaa seene iyyuu naaf hin galu inni kun. Ergamoonni mishinii Waaqayyoo harkaa fudhachuudhaafiti lafa Waaqayyoo jiraatu sanatti fuula isaa duratti dhiyaatu turan. Isa kana keessaa seexanni hin jira ture. Waaqayyoo fedhee dhumati guyyaa gaafa sanaa seexanni akka inni dhiyaatu Waaqayyootu godhe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Jedhee gaafateen yaa seexanaatti hin jedheen ati garbicha koo Iyyoobiin argiteettaatti hin jedheen gaafuma inni seexanachitti arguudhaan ergamoota warra kaan keessaa namni akkasaa tolaa ta'e namni akkasaa anaan jaallatu namni akkasaa
waaqayyoon sodaatu biyya lafaa ardiin uume kanarra hin jiru isa argiteettaatti hin jedheen. Ati waa'ee Iyyoobii naasoftaa ittiin jedheen. Iyyoobii akkasumatti hin cal jedhee koosiisi sodaachaa hin jiru ittiin jedheen. Inni ko cal jedhee lafaa ka'ee miti kan inni sagadu ati hojii harka isaatii eebbisteetta. Mee maatii isaa ilaalee ittiin jedheen. Mee as baasiiti achi baasiiti ilaalee ijoollee isaa mee ilaalee ittiin jedheen. Mee harroota inni qabu ilaali, sangoolii inni qabu ilaali, hoolaa inni qabu ilaali. Duwwaan 7,000 sangooliin jiran achi keessaa 500. Qabeenyaan kanadha jedhu garboota inni qabu lakkaa'ameen dhumu, gaala inni qabu lakkaa'ameen dhumu obboloota. Kanaaf si waaqeffataa ittiin jedhe. Dhugaa kee jettee ittiin jedheen. Lakki ani afaan Amaariffaan gaafa nuyi haasofnu waa tokko jenna. Inni ba'su waraarradaalla'u jenna. Isinii galamni Oromiffaan maal jedhama yaada wanti kun? Isa kanaaf nan wada nan qabsiisa. Annan qabsiisaa jedhe waaqayyo gaafa yoon deema ta'eef. Annan qabsiisa isa kana nan qabsiisa. Iyyoobii hojii harka isaatii isan eebbise kanaaf miti kan inni naannoo waaqeffatu ittiin jedheen. Isa kanaaf miti. Yoo isa kana immoo baruu hin barbaadde yoo ta'e waan inni qabu hunduma dabarsee harka keetti laadheera. Waan garaa keetii waan ati barbaaddu godhi ittiin jedheen. Akkuma ni beeknu hoolonni isaa, harroonni inni qabu, sangooliin isaa, ijoolleen inni qabu hundumtuu namoonni karaa achi as dhufanii hoolonni kee akkas ta'anii dhuman, harroolliin kee akkas ta'anii dhuman, qotiyyoon kee akkas ta'anii dhuman, garbichoota ati qabdu hundumtuu akkasiin dhuman, wanti ati qabdu hundumtuu akkasiin daaraa ta'eedhanii guyyaa tokkotti itti dubbatan. Maal jedhe gaa Iyyoob waaqayyotu kenne. Waaqayyotu fudhate. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u jedhee fuula waaqayyootu gombifame. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Seexanni hin qaaneessa kana keessatti qabeenyaadhaaf jedhee akka inni waaqayyoo duukaa hin buune waaqayyoo hin mirkaneesseef ragaa wajjiniin. Isinitti nimaa waaqayyoo nuun hin qabsiifataa ree laata. Nyaasum yuwaraarra dihoon እግዚአብሔር ዋይ ሼቲቭ እኔ በሷ እወራረዳለሁ እንጀዳ waaqayyo kee meegdura wantoota masasal amaatii kee keessatti dhufee darbu kanaaf ansi dhiiseen deema kan jettan hin jirtanii yooti kana hin gootu ta'e guyyaa isa dhumaadha warri jennu hin jirru Kiristoos Yesuusitti bishaatoo miti obboloota ko wallaalummaa akkasii keessaa ba'uu qabna. An har'a sarqaa kana Kiristoos Yesuus yoo nuuf na fudhata ta'e waa'ee isa kanaa irratti gaabbii kan biraan qabu. Yoon du'e gara Kiristoos akka deemu nan beeka. Halleluuyaa. Waa'ee isa caalutu naaf jira. Isinitti hir'ata nama akkasitiin isiniif lallabutu isin duraa sokka isiniif gadda ta'a malee ani isa caalutti asii ol darba maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maali gidiraan kee? Maali dhibeen kee? Egaa taa'eeti ilaalaa seexanni isa kanarratti ammas abdiin kutanne. Boqonnaa lama irratti gaafa isin naqxanii ilaaltan ammas fuula waaqayyootti ergamoonni miishiin isaanii fudhachuuf fuula waaqayyootti gaafa isaan dhiyaatanii akkasuma ammas seexannis fuula waaqayyoo keessaa isa tokko ta'ee dhiyaata. Ammas waaqayyo waa tokko jedhe garbicha koo Iyyoobiin argiteetta namni tolaan addunyaa kana keessaa namni waaqayyoon sodaatu akka Iyyoobiin jiru jedhe. Isa kana keessatti seexanni akkana jedhe. Seexanni lakki qabeenyaa isaatu jalaa bade. Alanaa seexanni maalidhaa? Qabeenyaan isaa hundumtu jalaa rukutameera. Waan inni qabu hundumtu jalaa sokkeera. Garuu immoo ammayyuu ta'e jennaan karaa fayyaa isaatii waaqayyo akka inni waa tokkoyyuu hin goonetti dubbate waaqayyootti. Waaqayyo garuu akkanatti hin jedhe. Egaa lubbuu isaatti waa tokko hin godhin. Qaama dhanna isaatii hundumaa waan gochuun siif ta'u hundumaa godhi ittiin jedheen. Yeroo dhuma sana seexanni akka inni madaadhaan rukuteen macaafa qulqulluu dhugaa nuuf fa'a. Madaadhaan rukutame. Qiraacii cabaadhaan dhanna isaa hoqqachuutti ka'e. Dhanni isaa malaadhaan guutuu ta'e obboloota isa kana hundumaa keessatti haati manaa isaa achis dhiyaatte ani fayyaa kooti. Asiif achi deemeetaniin bakkan argadhe hundumaadhaan nyaadhee dhuga. Ati garuu madaadhaan rukutamteetti. Dhanni kee hundumtuu ajaa'eera.
Isa kana booddee abdii maalii qabdi? Waaqayyoon arrabsiitii du'i ittiin jetteen. Abdiin tokkoyyuu hin jiru ittiin jetteen. Inni garuu akkasittiin jedhe. Ati dubartoota warra sanafii keessaa ka sanafoች ሴቶች እንደ አንዲቷ ተናገርሽ ittiin jedheen. Ati namoota warra waa'een baasne keessaa ishee tokkodha ittiin jedheen. Akka isaaniittis dubbatte. Waaqayyo harkaa waan gaarii fudhanneerra. Waan hamaa immoo fudhachuun nuuf hin ta'u ittiin jedhe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Maal jedha sagaleen Waaqayyoo? Waan kana hundumaa keessatti Iyyoob Waaqayyoon hin yakkine jedha macaafa qulqulluu keenya keessatti. Dhabisa kee keessatti Waaqayyoon hin eebbistaa. Yoo borga nama hamaan raajiidhaan illee sitti dubbatamaa ture kutuu kee jijjiiramee waan kan biraa dhufe Waaqayyo inni Waaqayyoodha jettee dhaabbachuudhaaf humna akkasii qabdaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Ani gurra lamaaniin dhaggeeffadha gaafa raajiin illee anatti dubbatu obboloota ko. Na beeku namoonni biyya Gimbii keessatti raajoliin gaafa isaan waa tokko dubbatanii ilil jedhanii ililchu namoonni baay'ee. Ana biratti dhufanii raajoliin yoo isaan waa tokko dubbatanii ani takkaasaa ililchee hin beeku. Waaqayyo si haa eebbisu jedhee hin darba. Raajoliin baay'ee natti gaddu. Gammachuu koo fuulaa fuulatti isaanitti agarsiisee lafa utaalee wanni ta'u hin jaalladhu wanta akkasii hin qabu amala akkasii hin qabu. Nan dhagee bakka akka nama noormaaliitti hin darbee deema. Ergaa isa kamiin iyyuu. Gaafa ergaan sun jireenya koo keessatti raawwate sana ililchuu kootu gaariidha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Raajiin karaa kamiin isinitti dubbatameef Waaqayyoo biraadha. Bakka inni kun faallaa hin ta'u jettanii yaadina. Inni isa sin dhageessan sanatti faallaan yoo dhufallee Waaqayyo inni Waaqayyoodha. Ameen. 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 Abdiin isin kutachiise miti guyyaa har'aa. Lafa madaa keessanitti hin bu'e miti. Egaa ergaan dhugaan isa kana. Jabaadhaa dhaabbadhaa. Waaqayyoon dhuunfaadhuma keessanitti qofaasaa inni Waaqayyoon ta'uusaa bara. Ameen. Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Raajiin jijjiiramee bifa biraatiin yoo mana kee keessa achi as isa raajiin haasee sanarraa wanti bitaa ta'e illee yoo dhufe Waaqayyo inni Waaqayyoodha. Ameen jettuu garuu sin eeyyee inni Waaqayyoodha. Sovereign gaaddiidha. Sababa dadhabeef miti kan inni na oolchuu dadhabeef sababa inni hin feeneefidha malee. Sababa inni hin feeneefidha. Akkan sanaan darbuu fedha Waaqayyoo ta'e. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dubbii koo gara gudunfuutti deemuudhaaf Misaaq Abdanaagoon fa'aa abidda keessatti darbataman. Gaafa isaan darbatamanii mootiin itti dhiyeenyaan ilaalaatti jira sababa ta'eef jaroonni achi keessatti darbataman nama sadiidha. Kan abidda sana keessaa olii gadi deebi'anii waaqeffannaa keessa akka waan jiranii wayitti abiddicha keessatti namoonni bashannanan namoota afuridha. Maal jiranaa jedhe kan isin abidda dachaa torba boba'ee sana keessatti darbattan isin nama meeqadha jedhee gaafateen nama sadiidhaatiin jedhaniin maallee anoo nama arfaffaa argaan jira inni immoo ilma Waaqayyoo fakkaataa jedhe maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni immoo ilma Waaqayyoo fakkaataa. Egaa jaroonni kun abidda sana keessa gaafa isaan deddeebi'anii booddee jala Naabukadnezar inni aangoo guddaa qabu kun gara abiddichaatti achi siqee Misaaq Abdanaagoo isin yaa namoota Waaqayyoo nana abidda dachaa torba boba'ee kana keessa achi as ba'aa ittiin jedheen. Jaroonni sun utuu ooyyaan isaanii hin gubatin utuu fooliin abiddaa qaama isaanii hin jijjiirin cucculluqaa abiddacha keessaa achi as ba'an. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mootichi labsii kan biraa labse. Mootii Waaqayyoo jaroonni kun waaqeffatanii alatti waaqi kan biraa hin jiru. Namoonni faallaa kanaa dhaabbatan jedhee jaroota iddoo sana jiran irratti inni baasu ilaalla. Obboloota koo yoo Waaqayyoon akkasittiin hin hordofne yoo ta'e yoo adda Waaqayyo yoo manu noolchu ta'e illee jettanitti dhiyaattu yoo ta'e Waaqayyo maqaa isaatiif isa gaarii isa maal gochuun isaaf ta'u filatee Waaqayyo isa gaarii nuuf godha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Waaqayyo gaa inni Waaqayyoodha.
dhibee keenya keessaa yoo nu oolchuudhaaf fedhii isaa miti ta'e inni Kiristoosidha. Inni Waaqayyodha. Ulfinni isaaf hin ta'a. Ergaa koo xumureera. Ameen. Ameen. Waaqayyo guddaa godhee si haa eebbisu. Fireessa koo Mikaa'el eebbifamii. Manni kee tajaajilli kee kan eebbifamee haa ta'u. Ameen. Obboleessi kee Guddaa guddisee sinaa eebbisu eebbifamaa. Ayyaana. Baanee marraan deebine jennee waaqessinaa. Dhaga'ama miti jirtu. nagaamee nagaamee. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu waaqessina. Ameen. Ameen. Yaada keenya qalbii keenya namummaa keenya hundumaa gara fuula Kiristoositti dhiyeessina. Waaqessina walii wajjinii. Gooftaa koo jedhee si waame, abbaa koo jedhee si waame, hirkoo koo jedhee si waame, miiltoo koo jedhee si waame, da'oo koo jedhee si waame. Michuu koos jedhee si waame, gooftaa koo jedhee si waame. Hin qubne mankaa jimbaane, eessisiitu narraan deebine. Hin qubne mankaa jimbaane, eessisiitu narraan deebine. Rakkadheen furmaata argadhe, abdadheen sirraa guuttadhe. Dheessee baaqadhee ansitti. Nambaafne matii alatti, nambaafne matii alatti, nannaalne matii ormatti, nanyaanne moomaan allaatti. Nambaafne matii alatti, nanniifne matii ormatti, nanyaanne moomaan allaatti. Kalkoombeeni dhaladhee idaan ora koo cite, obdii kee keessa waalame. Eladdeeni raafame lafee koo waliin reebasiif reekee sun naaf waraaname. Jira dubbadda. Kalqameeni dhaladhee idaan ora koo cite, obdii kee keessa waarame. Oladdeeni raafame lafee koo waliin reebasiif reekee sun naaf waraaname. Naaf galeetu jennaan hin jedha jennaan. Naaf galeetu jennaan hin jedhaam hin jedhaniif hin jedhu. Jira dubbadda. Nagaleetu jennaan hin jedhaam hin jedhaniif hin jedhu. Dabala. Nagaleetu jennaan hin jedhaam hin jedhaniif hin jedhu. Waa'ee Waaqaa. Nagaleetu jennaan hin jedhaam hin jedhaniif hin jedhu. Nagaleetu jennaan hin jedhaam hin jedhaniif hin jedhu. Nagaleetu jennaan hin jedhaam jedhaniif hin jedhu. Kan guyyoota hedduun qabaa waan an dubbadhu. Naaf galeetu jennaan hin jedhaam jedhaniif hin jedhu. Kan baroota hedduun qabaani, kan baroota hedduun qabaa waan an dubbadhu. Jira haasaa. Sittonnaa ladhee hidda keetti jira hiddi koo. Hafuura keetiin socho'u maashaa morri koo. Fedha kee maleen hojjetum lakki harka milli koo. Erga kaas ta'ee si miti bulchiinsi koo. Erga kaas ta'ee si miti bulchiinsi koo. Erga kaas ta'ee si miti bulchiinsi koo. Jira. Sittonnaa ladhee hidda keetti jira hiddi koo. Hafuura keetiin socho'u maashaa morri koo. Fedha kee maleen hojjetum lakki harka milli koo. Erga kaas ta'ee si miti bulchiinsi koo. Erga kaas ta'ee si miti bulchiinsi koo. Erga kaas ta'ee si miti itti dubbadhaa haasaa Waaqa keessaniitti. Erga kaas ta'ee si miti gargaaraan koo. Erga kaas ta'ee si miti ceesisaan koo. Erga kaas ta'ee si miti hoogganaan koo. Erga kaas ta'ee si miti gargaaraan koo.
Olladhee tangaraa koo tarsaasee si jaalladha. Wadhee tan addaan si baafaa addatti addaadha. Asaa dubbadha Waaqayyooti. Olladhee tangaraa koo tarsaasee si jaalladha. Wadhee tan addaan si baafaa addatti addaadha. Injiru jenna. Injiru minaaf akka keeti. Manni kee anaaf mana kooti. Injiru minaaf akka keeti. Harki kee anaaf harka kooti. Injiru minaaf akka keeti. Dhalli kee anaaf dhala kooti ittiin jedhani. Dhalli kee anaaf dhala kooti. Injiru minaaf akka keeti. Biyyi kee anaaf biyya kooti. Injiru minaaf akka keeti. Jira asaa. Injiru. Injiru minaaf akka keeti. Harki kee anaaf harka kooti. Harki kee anaaf harka kooti. Injiru minaaf akka keeti. Injiru hafuuratti taa'aati waaqessaa Yesuusiin. Injiru minaaf akka keeti. Abeet. Injiru minaaf akka keeti. Injiru minaaf akka keeti. Abeet. Injiru minaaf akka keeti. Manni kee anaaf mana kooti. Kalqameeni dhalladhee iddaan noora koo citte. Obdii kee keessa waalame. Raafameeni abeet dirri kee sun anaaf waraaname. Dirri kee sun anaaf waraaname. Olladheeni raafame lafee koo walii reebasiif. Dirri kee sun anaaf waraaname. Baakoo baatee oola deemu gaarada abeet. Naaf jettee qabsoo hirmaatte sun na ajaa'ibsiisattiin jennaan. Kamiin jedheen kamiin dhiisa gaarummaa tanaaf qabdu. Gaarummaa tanaaf qabdu. Gaarummaa tanaaf qabdu. Waaqessaa. Kamiin jedheen kamiin dhiisa araaraa tanaaf qabdu. Arjummaa tanaaf qabdu. Jaalalaa tanaaf qabdu. Walitti qabeenii galata siif galcha. Situu gamnarraa godheen bubbicha. Yoo maanaraa sireena nyaatee galaanni. Oolchaa kootiif ta'u jedha tasaa. Malee ulfinnee. Alkabarii yoon shub lafaa kee yoon gurubbisen. Lafaa ka'ee yoon gurubbise. Gaarummaan saanaa galata isaa. Jabina isaa naan lallaba. Waaqummaa isaa. Dandeettii isaa. Araara isaa. Danda'uus. Ceesisuu isaa. Oolchuu isaa. Jedha isaa. Kamiin jedheen kamiin dhiisa. Kamiin jedheen kamiin dhiisa. Kamiin jedheen kamiin dhiisa. Gaarummaa tanaaf qabdu. 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 Gaarummaa tanaaf dubbadha. Gaarummaa tanaaf qabdu. Gaarummaa tanaaf qabdu. Abeet gaarummaa tanaaf qabdu. Walitti qabeenii galata siif galcha. Situu gamnarraa godheen bubbicha. Yoo maanaraa sireena nyaatee galaanni. Oolchaa kootiif ta'uu malee ulfinni. Maal qabaree yoon shubbisani. Lafaa ka'ee yoon gurubbise. Gaarummaan isaa narra darba. Galata isaa nan lallaba jedha. Jabina isaa. Araara isaa. Dubbadha. Waaqummaa isaa. Gooftaan dubbii galagalcheera. Diina kootti dalga galeera. Gooftaan dubbii galagalcheera. Diina kootti dalga aaresseera kan koo. Aaresseera seenaa koo tolcheera. Harkoodhee kan diinaa karoora. Lafa lixaa isaan nabsiiseera. Anis galata dhiyeesseera. Farfachaa yoollee kan keenurraan dhumu. Ililchaa yoollee kan keenurraan dhumu.
teessoon kee galataan ola qaba. Jira ol qaba. Forbachaa yoollee hankee nurraan dhumu. Eebbisaa yoollee hankee nurraan dhumu. Teessoon kee galataan ola qabamu. Waaqa keenya dukkana keenya nu bariisifte. Tola keetiin ijoollota kee kan nu taasifatte. Hallelujah. Jennee si faarfanna hallelujah. Nuuf taateetta. Si galateeffanna kanii guyyaa. Si galateeffanna kanii guyyaa. Si galateeffanna. Ooy. Si galateeffanna. Jedha. Si galateeffanna. Si galateeffanna. Mataa diinaa gadi waraana. Si galateeffanna. Mataa jawwichaa gadi rukutaa. Si galateeffanna kanii guyyaa. Si galateeffanna. Abeet. Si galateeffanna. Atoo waaqa kiyyaa galatoomi malee maal jennaree. Jedha. Atoo Yesus kiyyaa galatoomi malee. Abeet. Galatoomi malee. Galatoomi malee. Maal siin jennaree. Maal siin. Ebbifami malee. Ebbifami malee. Maal siin jennaree. Galatoomi. Uy. Ebbifami malee. Maal siin jennaree. Biyya lafa abdii maalii qaba. Yaasa taate humna sadadhabaa. Si darka googabaa. Biyya lafa abdii maalii qaba. Uy. Biyya lafa nagaa maalii qaba. Nagaa maalii. Abeet. Biyya lafa abdii maalii qaba. Haasaa. Abdii maalii. Yaasa taate humna sadadhabaa. Yaasa taate si darka koo qabaa. Nagaa gootati. Nagaa koo asaasa. Nagaa gootati. Nagaa koo jira. Nagaa koo. Biyya lafa abdii maalii qaba. Maalirratti argitan? Biyya lafa abdii maalii qaba. Jajjaboonni abdii maalii qabu? Jajjaboonnis abdii maalii qabu? Bebeektonnis abdii maalii qabu? Yaasa taatee humna sadadhabaa. Humna keessan ta'eera Yesuus. Nagaa gootati. Hiikamaa waaqessaa meerraasaa. Nagaa gootati. Nagaa koo. Abbaa mo'icha. Leenca daawwiti. Goota beekamu. Abboo barcuma. Loltee moosisuun. Sifa maalumaa. Goota beekamu. Yesuus gootadha jedhanii. Goota beekamu. Goota beekama. Goota beekama. Goota beekama. Mana keessa laphee keessa gooti eenyu? Goota beekama. Goota beekama. Abboo barcuma. Loltee moosisuun. Sifa maalumaa. Loltee moosisuun. Amala keeti. Darbatee nabu. Harki daawwiti. Asaa dubbadha waaqayyooti. Waaqessaa Yesuusiin. Eebba yartuu miti eebbiiko jedhani aduulittuu miti. Eebba yartuu miti eebbiiko aduulittuu miti. Akka aduu saafaa jennu akka aduu saafaa achi gannaa iifaa. Waaqarraanaa dhufaam eebbi irraa hafaan. Akka aduu saafaa achi gannaa iifaa. Waaqarraanaa dhufaam eebbi irraa. Dhagaa jirtu miti jedhame. Raalaa baadhaa namaa sheerelee kaanamas. Akka aduu saafaa achi gannaa iifaa. Waaqarraanaa dhufaam eebbi irraa hafaan. Ammaariin dakkadha gombii koo buqqisee. Utaaleen faarfadhaam leencana guddisee.
Hey, ammaareen daakkadha. Hey, utaaleen faarfadha. Ebba heertuu miti ebbii koo. Aduu littuu miti. Kana tabdataa jirtu kanan eegaa jiru kan itti adeemaa jirru aduu littuu miti. Ebba heertuu miti ebbii koo. Aduu littuu miti ebni koo. Akka aduu saafaa beektu. Akka aduu saafaa achii gannaa ifaa. Waaqarraa naa dhufa ebbi irraa afaan. Waaqarraa naa dhufa ebbi irraa afaan. Ammaareen daakkodhani. Ammaareen daakkadha kumbii koo bukkiinse utaalee. Utaaleen barbadham leencana guddisee. Ammaareen daakkadha kumbii koo bukkiinse. Abeet abeet abeet. Utaaleen barbadha leencana guddisanii. Abeet. Isa jiru isa jiraatu sana waaqessin ameen jedha. Eebbisaa ofirratti. Dhagaa dhagoota daakuu dhagaa koo addaa. Beekaa beektoota keekuu akaakuu addaa. Abeet 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 abeet. Akka gaaraan koo siif ta'u faarfadheessan ibsuu hin danda'u. Jaalala kee ardibsamiin kurra gaanaaf ba'u. Gaanama obboroo eegalee utumaan odeessuu naanniyaa. Yoon akkam godheen olmaa keessana ibsuu danda'a. Akka gaaraan koo siif ta'u dubbadheessas ibsuu hin danda'u. Jaalala kee ardibsamiin kurra gaanaaf ba'u. Gaanama obboroo eegalee utumaan odeessuu naanniyaa. Yoon akkam godheen olmaa kee dubbachuu danda'a. Dhagaa dhagoota daakuu akaakuu addaa. Beekaa beektootas keekuu sammuu guddaa Yesuus koo sammuu guddaa. Jira jira dubbadha. Dhagaa dhagoota daakuu akaakuu addaa. Beekaa beektoota keekuu sammuu guddaa Yesuus koo sammuu guddaa. Jira jira sammuun isaa guddaadha ni uumaadha. Akka gaaraan koo siif ta'u faarfadheessan ibsuu hin danda'u. Jaalala kee ardibsamiin kurra gaanaaf ba'u. Gaanama obboroo eegalee utumaan odeessuu naanniyaa. Yoon akkam godheen olmaa kee kana ibsuu danda'a. Gaanama obboroo eegalee. Oi, shara lama danamas kela rodania. Takande jino lo romania. Ay 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 ay. Habita 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 habita. Oh 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 galata oh galata oh galata. Arki keessa walitti buusametti wadaate akkuma nama gowwaatti rukutaasin. Isin waaqayyoon simataasin irraa. Oh galata warri dirree gamaa warri gamanaasi. Galata fidanii haa dhufan ammasii. Itti dabalamu innan komoo tolee. Faarseen har'aa galaa jennaan natti caale. Amma amma guddummaa keenima. Amma amma jabina keenima. Amma amma gaarummaa keenima. Amma amma danda'uu keenima. Amma amma ceesisuu keenima. Amma amma moosisuu keenima. Amma amma olaansuu keenima. Amma amma moosisuu keenima. Galata jedhaan isin. Machi arakee miti. Gubbasii samaayiidhaa gad ergee. Jedha jedha galata. Galata. Abet abet abet. Jedha hasa. Ra mashagala borele manamas. Ida baay'eetu harca'aa jira. Dukkana baay'eetu ifatti geeddaramaa jira. Torban kana mo'ichaan dabarra. Monday mo'ichaan, Thursday, Tuesday mo'ichaan, Wednesday haala maakira. Friday mo'icha irratti dubbadhaa Yesuusiif. Galata hasa. Waaqeffannaa waaqayyoofi. Galata. Warri dirree gamaa warri gamanaasi. Galata fidanii haa dhufan amma. Itti dabalamu innan komoo tolee. Faarseen har'aa galaa jennaan natti caale. Amma amma.
amma guddummaa keeni man jettani isin. Amma joobina keeni ma. Gaarummaa keeni ma. Janda'uu keeni ma. Olaansuu keeni ma. Woy raalama damas. Ganama obboroo eegale. Utumaa odeessuu naanniya. Yoon akkam godheen olmaa kee kan ibsuu danda'a. Abeet. Ganama obboroo eegale. Utumaa odeessuu naanniya. Yoon akkam godheen olmaa kee kan ibsuu danda'a haasaa. Ganama obboroo eegale. Utumaa odeessuu naanniya. Yoon akkam godheen olmaa kee kan ibsuu danda'a. Dhagoota kee kun akaakuu addaa. Beektotas kee kun sammuu guddaa Yesuus koo sammuu guddaa jiranii. Dhagoota daakuu akaakuu addaa. Beektotas kee kun sammuu guddaa Yesuus koo sammuu guddaa. Akka gaaraan koo siif ta'u himadhee san ibsuu hin danda'u. Jaalala kee ardiif samiin gurra gaanaaf ba'u. Ganama obboroo eegale. Utumaan odeessuu naanniya. Yoon akkam godheen olmaa kee kan ibsuu danda'a. Yoon akkam godheen tola kee kan ibsuu danda'a. Abbaa ormaa natti hin taane. Isa foora dukkanaa'u. Abbaa guudeedhaas gararraa. Isa gaaraan sanaafu'u. Uumaa koo abbaa ganama. Isa muudattee koo beeku. Olchaa koo waaqa jaalalaa kan libsuu malee na eegu. Abbaa ormaa natti hin taane. Isa foora dukkanaa'u. Abbaa guudeedhaas gararraa. Isa gaaraan sanaafu'u. Jira ilmi Waaqayyoo Yesuus. Addana jira ni dinqii godhu Yesuus. Ameen jenna. Hallelujah. Shara laba kanamas. Abbaa ormaa natti hin taane. Isa foora dukkanaa'u. Abbaa guudeedhaas gararraa. Isa gaaraan sanaafu'u. Abbaa koo abbaa ganama. Isa muudattee koo beeku. Olchaa koo waaqa manamaa kan libsuu malee na eegu. Hallelujah. Yesus mo'eera. Shaataaraa bagaandaanii shidii beeniyaas. Addana jira ilmi Waaqayyoo Yesus. Ameen. Hallelujah. Ay. Baakuu battee oola deemte. Gaara dadhabsiisaa. Naaf jettee qabsoota hirmaatte sun na ajaa'ibsi. Ajaamuu iji siin miliqe ormaa sobsiisu. Hin dhaabuun isan sila diige haala gaalakkiin guddisu. Abadan lamuu hin deebi'u. Abadan qiixotu na baaftetti. Abadan namuun koodhi deeme. Abadan ansiif jiruu keeti. Abadan dunni nan daaffisu. Abadan akka warra siin qabne. Abadan gatiin situ iddoo koof kenne jedhame. Situ iddoo koof kenne. Abadan lamuu hin deebi'u. Abadan qiixotu na baaftetti. Abadan gatiin narra hin jiru. Abadan situ iddoo koof kenne. Ba'aa koo baattee oola deemte. Gaara dadhabsiisaa. Naaf jettee qabsoota hirmaatte sun. Na ajaa'ibsi. Ajaamuu iji siin miliqe. Ajaamuu iji siin miliqe. Ormaa sobsi. Indaaboon isan sila diige. San qaalluu biraa diige. San noonqaayii biraa diige. Isan biyya lafaarraa diiggadhee dhufe sana deebisee indaabooni. Indaaboon isan sila diige. Alagaa lakkiin guddisuu. Gaddisaa mukaatti kufeeni du'a kaaradhee. Yaraatee mafurri koos baay'ee dhiphatte. Gara koo dhuftee mangafteetu nyaata naaf fidde. Dadhabbiin koo akka hin banneef. Dadhabbiin koo akka hin banneef kakuu naa dhaabde. Akka kootiin miti jedhaan hime. Akka kootiin miti. Akka keetiin malee. Jireenya narraa jiraadhu. Aarsaa xinnoo miti. Gatii guddaa baaf jedhaani. Gatii guddaa baaf.
Na boqoo jiftee ulfaadhu akka kootiin miti jedhanii. Akka kootiin miti. Akka keetiin malee Yesuus. Akka keetiin malee. Jireenya narraa jiraadhu. Aarsaa xinnoo miti dhugaadha. Aarsaa xinnoo miti. Gatii guddaa baaftu. Na boqoo jiftee ulfaadhu. Akkoo baattee oola deemte. Gaara dhodhobsiisa. Naaf jettee qabsoo tirmaatte sun. Na ajaa'ibsiisa. Kila rabada namas ka adara shuda la chida na morro mandele vene makia. Maratana gode gama Yesus dhufeera dan. Hallelujah. Rakila da. Hey. Oh. Ime fituani forse garumake. Narkanga galatumni fidungalotake. Ime fituani forse garuma. Narkanga galatumni fidungalotake. Namala wamumbakake. Jalala matofumake. Sif malam wamumbakaso. Jalalam inofumasa. Naf malam wamumbakake. Jalalam atofumake. Naf malam wamumbakake. Jalalam atofumake. Jira namalatin jira tasa. Naf malam wamumbakake. Jalala. Gudada makanke. Gudada makanke. Gudada makanke. Hallelujah. Innin dhumu yeroo keessan baay'een fudhadhee na of galchaa Yesus jira. Hallelujah. Yesus anarra isinirra addana nurra jira. Amen. Hallelujah. Yesus jira. Jira. Hallelujah. Hallelujah. Oh, ya. Hallelujah. Inni waan hundumaa xaaxaa kuffisu jira. Amen. Amen. Jira Yesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Namni mi'aasaa arge kana garas waaqessa. An danda'anii ta'anii waaqessuu hin beeku. Giddii dirqaminatti dhufee teenye waaqessuu barre. Hallelujah. Amen. Rakkadheen furmaata argadhe ani isarraa. Abdadheen sirra guuttadhe. Deessee baaqadhee ansitti. Nallaannee mati ormatti. Nallaannee normatti. Nallaannee seexanatti biyya lafaatti diinatti daabiloositti duukkanatti du'atti. Hallelujah. Arfii du'aa caccabsee daakee nu baase waaqayyo. Amen. Yesus jira. Hallelujah. Ya. Gooftaa qulqulluun waaqa irraa teessoo irraa sinaa eebbisu. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu eebbifamii. Mooyi daddabalee si haa eebbisu. Yeroo dheeraan fudhadhee. Laklak yeroo qabna. Ajumaraanis nuu kadhadhu. Yeroo gooftaan nuu kenneedha. Okay. Nama biraatu jira jedhee tan deebisuuf. Okay. Nama lamatu ergaana biraa qabaa.